Yaa akkam jirtu barattoota guyyaa irraa barnooti nuti waliin baran qubee dachaa guddaa xiqqaa isaa waliin jedha. Qubeen dachaa kan jennee waamnu afaan Oromoo keessatti baay'inni isaanii torba kan ta'edha. Isaanis guddaa irraa xiqqaatti calaa kaasnee yoo ilaallu baay'inni qubee dachaa meeqa jedhee torba. Isaanis jalqabarraa kaafnee gaafa ilaallu chaa, dhaa, nyaa, shaa, phaa, tsaa, za. Warreen hincaadhaa gara jalqabaa jedhan kuni qubee dachaa gurguddaa jedhamanii beekamu. Xiqqaa isaanii kan jennee waamnu mochaadha warra kamidha? Chaa, dhaa, nyaa, shaa, phaa, tsaa, za. Warreen kuni akkaataa kanaan jechaadha xixiqqaatanii guguddatanii kan isaan barraa'anidha jechaadha. Qubeen dachaan kun baay'inni isaanii meeqan jedhe torba. Isaanis chaa tokko, dhaa lama, nyaa sadii, shaa afur, phaa shan, tsaa ja'a, zaa torba. Warreen kun jechaadha guutummaan isaanii maal agarsiisu jechaadha? Baay'ina qubee dachaa kan isaan agarsiisanidha. Kan inni akkaataa kanaan barreessuuf immoo akka jechuuf nu ta'utti chaa, 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 dhaa, 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 nyaa, 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 shaa, 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 phaa, 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 tsaa, 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 zaa, zaa, za. Warreen kun maal jedhamu jedhee qubee dachaa jedhamu. Kana keessaa chaan ishee kana, dhaan ishee kana, nyaan ishee kana, nyaan, shaa, phaa, tsaa, za. Warreen kun maal jedhamu jedhee qubee dachaa warra gurguddoo xixiqqaa isaanii akkaataa kanaan adda ba'ee jira. Barnoonni keenya kana fakkaata. YouTube chaanalii keenya kana immoo subscribe nu godhaa. Karaa bilbilaa immoo channel keenya immoo nu quunnamuu dandeessu. Galatooma.